marra uruuteenya dhufnetti daawwattoota keenya kan biyya alaatti biyya keessa muuziin kun akkana fakkaata gurraacha jedhanii kana kan nyaatatti tolu akka gaarii nyaatatti tolu kan bu'aa namaa qabu kana fakkaata. Maalleen kun kan biyya tanaa kana fakkaata. Isin kan daawwattoota jireenya hundinuu kunoo qonnetti biyya tanaatis akkanatti muuzii qotanii dhaabanii uruuteenya keessatti har'aas dhufnee akkanatti waraabuu jira kun. Daawwatu dandeessan muuza paappaayyaa. Biyyi teessanis sidaan diriidhaa fakkaatti. Paappaayyaan kun akkana dhalala. Mee kana ni nyaadama? Dawaa jabaa bara. Haya. Dawaa garaa keessa waan ta'eef kan hunda dawaa jabaa gurguramus gabaa irratti akka gaariitti oola muuzaaf innis Haya. waan akka gaariitti gabaa irratti ooluudhaaf nama gargaaru jechuudha. Kuduraanis kunoo amma tara dhaabamuu jira dachee obaasanii akka babbareechanii dachee qotanii babbareechanii qattee kunoo obaasanii dhaabuudha. Asoo maal dhaabuu yaatan? Muuza dhaabuudha. Muuziin kun hangam takka isin gatii kafala? Mana kana kan muuziin dhaabu. Haa. Kiiloon takka qarshii dhibba faadhaati. Jimaan keessan hoo bitamu maaliif akkanatti kan marra dhaabbata? Jimaan hin bitamu dhees jabana kana. Ammaan tana magaalaan deebuu jirti malee. Haa. Hamtu. Amma biyya teessan tanatti maaltu isin fayyada? Kuduraa nama dhaabuudhaan hojii kutina hin ilaala. Har'a dhufne beektaa har'a argee teessan amma biyya teessan tana keessa nuuf haaree takkaa dhufne hin beeknu. Mee waan asitti irra caalaa magaalaa irratti isin oola. Amma muuzii kanaas ganuma bilchaatee akka karee fosan ta'a. Dhaabinsi akkana laafatti dhaabamu akkana. Haa. Xiqqaan kun akkuma xiqqa bilchaatee akkuma xiqqa guddate gijee bishaan amma. Bishaanis asumaa qabdan kun. Bishaan kun as yaalla. Ajjala. Haya. Ajjala yaali bishaan kun hayaa agarsiisa. Ittuma qaqqabdeni. Shankooraa kun ni dhaabdan ga'a. Bishaan kun Biyyi teessan iddoodha bareeddu wallahi. masiinoon kun akkana yaati asiin akka itti qaqqabu. Haya. Asiin akkana bishaan asuma yaanisa. Asumaa yaalla. Asuma kuduraas obaaftan. Kuduraa asumaa itti qaqqabnaa jira. Naannoo akkatti gaariin jirti. Bishaan kun akkana simintoodhaa itti godhanii kan yaa'u bakka qaqqabaa Haa. itti godhanne. Akkana kana waliin toluu kana. Yaa biyyi teessan bareeddu dheedhiis akkuma biyya alaati. Warra dalagateetti malee barkuun waa dalagaan beeku. Haa. Warra dalagatee tokko gaariitti irraa fayyadamuu danda'a. Bishaan kana hunda. Magariisa Oromiyaan jiituu ta'an baanan sun hunoota akkanaa tana. Akkanaa tana kana Oromiyaan hara dhiyaatti argamtu akkanaa tana. Bareedduudha. Mayri isaaniillee bareedaadha. Bishaanis bareedaadha qabdan. Simita mootummaadha moo dhuunfaa keessaniin hojjettan. Mootummaa akkatti hojjeta. Iddaan isin quba qabdi mootummaan. Kanaas burtukaana jedhanii ni beektanii. Mee kami? Ah, burtukaana mandarii namoo inni kun amma burtukaana kan baanan. Burtukaana ammoo Haa. guddatee dhalamaa kanis. Paappaayyaan keessanii kan. Paappaayyaan eegan. Takka bakka kuduraa fi muduraan akkasitti argama. Haya. Har'aas keessaa kunoo kana isin daawwachiisuudhaaf daawwattoota keenya asumarratti goolabnaa hawwii keenya daawwachuu fedhan asumarraa nu daawwattanii. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.